يا رب وارجع بعد خنافو خاني سرقي تينا يا من براتينا جيتشورا كون ديرك أما جنن لالا يوم قريب كسر جراته خرو ديبولا كبا جاجر أكو مساني خات إفاته دامچي سندر كما جيتشورا رحمك الله جيتشور يو إن ربي فارسي جراته أكو مساني خاخو تكاو خاخاتا يو ديل الرتي سرتين خاخاتين يو ديل الرتي سرتين خاخاتين وما خيري تكررت وجيني كانت أنا يو خجوتات بوشي سندر كما جينو جيتشور بفخان نبي محمد عليه الصلاة والسلام قال تقوى منام تقوى نمي تقويمت منام أنا نفسرا دي إكخاتي أبان بكر دي أبان بكر يقول اللي لنججر قافة سنتك شو تسين وان هبو منام أنا فسره دي بكتك بيتشا بلس بكتك بلسي تيجي نبي محمد لا تخبرنها جي والله نابو دي سلاكم جنان جلما أسيكا درانو ما خنانو ما هي فوق أباتي سينا جيچو فوق سجيرا فقاتا جلا أسيكي النسون يوغو غري غري يوغو چسول أبدس ندن ديسا يادي جلمو كنيچو جمع براتين إني توقو يومي دن إسميدان إساني تمسوق أبديچو ونس دير كامل ميداسان إذا اتسوق أبديسا مالي في ركونتو نغت أرغنتي جتة بفسانين دير جمع براتين أمو إسميداتي اللي نتم ستاو جان إسميداني ميداسان إذا أورجنا إسميدو خانا كمتم سنافي جاني محمد عليه الصلاة والسلام قافة الميد إسميدا كتم سنيف ميد مسانا كراوان نسبول ميداسا أكراوان إسبول إسميدا مسانا اللي تمسدي برخيصة جرى لكيوتو فرماتا تايجو خنافو كونس ديرك أما جيرو جيجو بفخان انديمون ديرك أما جيرو يروما تفاو قال تكو مخينا خيسا ما لقى ستين سيخنا جتين ونتين سيخنا جتين هواش كانت خانمافو شوفيرينيز أمو مرافو إجيه هقو خانا مالي من بوتو أنغان ما هو جتة تخنيتا هنغانا كمتي نكنيتا أنا واشتني دابا دابوجو إرافوتو مالي شوفيرتي تخونس إسا خانا فين تلتي ورسينا دي ورداتو ميتا يون جمتو دا حافظ بوغوتو رداتيك لف مدر بيدو شوفيرتي بقيدان آوه أسو تاريدو namni immoo sossoon namu amantaa musliimaa qabus jira kunis qaba waan ajaa'iba rabbiiti mootee waan ta'eef jecha ifirraa dhoorgite kun xilaata haalafatti tumtu jaaneetu itti dhiisa shufeertichi diigganuma kanaa dhufeetuma micayyoon qabu amma hojjenan amma namoo sosossooyee hogguu shufeeruma kana qabanii gadi buufatan yoon takkaa jaalala raddaati qashorosa dubbiin ajaa'ibaan taane ani fiifu ani dirmatu deemu dirmachuun furmaata goote jeetuun seetaa amma anumaa manguddoo godhatutti jiran jari ciciisee tubamu kun sheekha dhufi
Amma ni birraa dirba. Ammoo gahe ni gaadhiisa. Ati shufeera maallaqa achumatti si haa kennitu yaa'ii si dhaabe raddaatillee si kaase si rakkoo qabaa. Maal wayyame amma achumatti si haa kennitu moo kam jennaan amma si lafa uumame bara. Maallaqa san innaa dhiifnee hojii yaa'isi. Tolchiteennee. Haani raddaatiin deebisee shufeertichi gaafatu duraa si dhiise jedhama. Kanaafu tumsi dirqama jiru jechuudha. Akkuma sanii salaamtaa facaasuun dirqama jechuudha. Kanaafu nama beekanii fi nama hin beekne balaa man arabta wa man lam taarif. Muhammad alayhi salatu wassalam. Nama beektuu fi kan beekne illee dhuma jettaa dhuma sanii. Nama kana yoo beekte yoo beekuu dhabdisiitu. Yoo dhiira ta'es yoo dhalaa ta'es salaamtan jedhama. Uma rakkoon ta'e. Kitaabni fiqii faan Nawaawilleen akkas godhatan. Dudulloota dhalaa gartanii taqo shorrooytatana malee dhalaa taariin hin jaanjaawan. Tunis isumarratti goggoyti malee inni amantaadha. Alaaman arabta wa man lam taarif. Manii kana keessa eenyummaa nu seenu jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan akkasitti deemama jechuudha. Gama biraatiin namni tokko yoo ati isaa gaarii yaadu sirra barbaade. إذا استنصحك أحدكم أخاه فلينصح له. محمد عليه الصلاة والسلام. Namni tokko gaarii isaa yaadu sirra barbaade nama sani gaarii yaadu. Gaarii yaaduu qaba. Bifa kanaan deemu dirqama sirratti jiru jechuudha. Nabi Muhammad عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. Tokkoon keessa hin amanu. Hamma lubbuu isaatiin jaalatutti. Waan lubbuu isaatiin jaalatu hamma obboleessa isaatiin jaalatutti tokkoon keessa hin amanu. Obboleessa isaa kan muslima ta'e. Akhiil muslim jettee waan amma. Obboleessa isaa kan muslima ta'een waan lubbuu isaatiin jaalatu hamma jaalatutti tokkoon keessa hin amanu. Gara keessatti beekara. Ammas waan lubbuu isaatiif jibbu hamma obboleessa isaatiif jibbutti tokkoon keessa amanin jedhamu. Amantaa waliin isin fide waan ta'eef. Eenyummaa osoo hin ta'in. Kanaaf bifa kanaan deemuun dirqama. Kuni maalirraa yoo jenne min alkhayri jechuudha waan gaarii irraa laala. Khayrii ifii feetu takka lubbuu keetii feetu takka obboleessa keetiin fedhuu qabdee jechuudha. Hamtuumii haruu hamtuumii dubbii akeeka. Kanatti hadiisa kana wallaalee tokko fitinaa uumu. Biyya gadii kanatti nama colleessee amantaa jala deemaa jiru. Dubbiin tun hin galleef. Dubbiin akka malee jalaa taate. Dubbiin akka malee taate. Min alkhayri darasichi isaatis hanqasuma beekamaa yaartii laman qabaa takka ammoo har'a bareedduu laalladhuutii tana naayee hijii siifini akka juusan galu bifa saniitu. Qabeenya abbaa qabeenyatti walakkatti addaan qoodamna kan beekarte amantaa bakka fidde. Amantaan bakka nama fiddee gartaa mi'atti. Waan nama ajaa'ibsiisu. Ati wama abbaan keetii fi waan wajji qabdan takka wama maatiin sirratti dhiifte takka addaan ba'uun rakkoo fidama. Rakkoo fida. Tokko tokkoof hin dhiisu. Wajjalan deeman waliin jaalatan. Walii quudhaan qabani ba.
abbaan ilmoodhaaf waan takka xiqqoodha jennee takka rageesse. Abbaan ilmoo yoo isaan qixxeessitee fi yoo isa caaltee illee ni fedha jedha. Obboleeyyan yoo obboleessi isaa isarra caale hin fedhanii jaa jiran takka rageesse waan kana. Walitti sii godhamu. Akkuma ijoollee Yaaqoob Nabi Yusufitti gurbaa Yusuf jaansanitti maal dalaydene rakkoo guddaa irratti raawwate. Daa'ima san irratti tarkaanfii guddaa irratti fuute. Gurbaan manaa immoo tokko argee bara. Manaa immoo inni arge saniifi manaamni manaama cimaadha. Hogguma san abbaan sun ni beeka. Ani siifi quudha. Obboleeyyan kee kun rakkoo qabanii. Waa namaan quudhite obboleeyyanii ittiin himinii jee. Gurbaan ijoolleedha achi deemee husus itti godhe. Fuudhanii eelatti darbantu. Shira adda addaa irratti mari'atan booda isa san keessaa filatan. Wanti sun rakkoo guddaa fidee suuratul Yusuf jedhame suuratul Huud keessatti illee naba'a wanniidha sitti odeessina kan Rabbiin jiru itti aansee suuraa san keessatti waan isaasa suurummaan isumaan waamamtee suuraan sun isumaan dhumte duuba. Kanaafuu namni walii quudhaa dadhabbii osoo ta'e gaaruma qabdu takkaa'u obboleessa keetiin fedhuu danda'u. Mee obboleessuma keetinuu waan takka ta wajjiin qabdan addaan ba'uunu rakkoo fidaami amma biyya teenya keessatti. Tajaajiltiin irraa dhiisa. Tajaajiltii irratti nama ajjeessa inni. Qabeenyuma kanaa'u obboleessa kiyya gaman, foon gaman, haa ati kana fudhadhu, ati wayyaa kana fudhadhu, ati kanamni jidduun dhufne akkatti addaan ba'u ni jabaatu. Qabeenya abbaa qabeenyaa ta'e qabeenya kiyya walakkaa takka siif hin kenna du'a. Rabbii keetii jecha amantee biyya keetii baatee biyya tana dhufte gara sichaa. Jaartii tiyya lamaan tanarra tarra bareedu ijoollee warra Arabaatii. Jaartiin isaa tarra bareedu laalla dhusanis asirra jira ilmoon namaa. Ati immoo duutee dabarta malee nama ajjeesuuf fuute. Beeyladuma Rabbi si godhe beeyladaan ukkatti bararee fi wanni kun ukkatti wal gatuu deeman garreeti. Wanni tokkuma walitti jechuudha. Kama sanin anaa miti Rabbiin bara gamasitti jechuudha. Gamasitti dhiibaa bara isaa tokko kana bara. Kun kanuma taatu. Kanumaafu gurbaan nama amantaati. Amantaa kanatti himanii amantaadhaan jaarame dubbii keessa addaan hin baafnee fi edaan jaartii hiikanii iddaa lakkaawwattee fuudhu baanaami sila amantaan ture. Aboo obboleessa kiyya ka muslimaa eeganatti dhufte jaartii amma eegan fuudhee baatu malama ani bakka biraatiin bulaa danuu achi bulii jeere. Akal malee amanan jedhu. Reegar ka'aati guutas. Dubbiitu addaan hin bahin malee inni kuni tama feete udalabuudha. Saddeetteffaa lakkaawwan jirra haqa muslimaa. Kanaafuu bakka inni xiqqeenyi isa mudatutti xiqqeenyi isaa sana irraa deebisuu qaba. Bakka inni hamatamutti bakka inni akka malee wata'aaqufi gaarii dalaguudhaan walirratti deebi'uu isaanii keessatti kal jasadil waahidi akka qaama tokkotti. Wafii riwaati wam yadun alaa maswa akka harka tokkotti jaba. Qaamni guutuun kun maqaa adda addaa qabaaba. Karaallee
هونغا وان كان دلغا هو وان كان دلغا إنما أكارتا تقوتي جي هونغوني في همني تبقى إسانو قبضة شفتي قاما آتراو داني بولدو آتراو دنبول بكتا كتسر قبضة جي جبر هركندر الدلاء آتراو بولتاي بفسانية المسلمة كتقوتي بفسانين أبو إسادو قرأ كنتو قبض أكما ما وان غونو في الأمن جنة أقوم دعائي قنوتا خنا خيستون نندره ديمنتي بكجيرو قامن رم مدنوانسا فرماتا قدو غودا دم بفسانين سينيا من ورد أمانتا نبي محمد عليه الصلاة والسلام فخنا دل آتمو يو إفماتو أبو باد نماتو قمجتو لوني ركون سيدتي أفنجلو با غافا قبيني خيخون جاراته غافا سنجامني أتيجي تانما سياجو نمي عمري مسلمة ياجفني إن سنو مرة ومتجاني محمد عليه الصلاة والسلام خنافو كل المسلم على المسلم حرام شفت مسلمة رت حرام دمو إيجا سادة نقرأ ونما إيجا والغنى قريفون جيروبا ونما ولجي سنيف جيرا معلومة وجل أبلي سنيف خانا سي ربي أمة خانا ربي أمة خانا رزقي إيسا ربي دوران دبرسي خانا دوران دبرسي واني سيغاون تاكنجر خانا أفو يو سيغاية سميل إرى دبروب أبدا جنة إدى حاسو نجر خانا أفو قامسا إسو لبوسا غلافتو أكت خروط ما نجيب جاك ومتكا ونبوت نجيب بفسانية هوري إسان لي جلاسام ناموسيسا قويسو ناموسيسا قويسو حرام جيب بفقرانا كسديم مقانا بلسي جان اللي موتما دانا خيزت اللي في الرابر خصصوا اللي دنجاتا كارغيسي فتران بريدون امانتا تناول لفت إن امانتيجا خاصة جير حرام جير وانتي مقا إسابة دلتو في سنجير بفقانان ديمون جيركا مسيرت جير جير خانوما آمسا قريس جيجورا حرام جيجو جمع براتين ناموما نامخان سمسلمة إذا بونو سنكافت إذا إفتولو سنكافت خنافو إسادة أبو قبط ربين أرسك أبو قوسا بكتا كيواني تاو تجرات بكساني تيسي بكساني سخافتي تاو سنكافت بكساني سخافتي تاو سنكافت حرامي yoo inni taa ijee bakka san si hayyame yoo wajji teenyaa jettee yoo wajjin kasi fuutu taate wajjin teessa. Haruu inni immoo si hayyameetiin bakka tanaa ka'ee bakka sanitti dabareechuu qabu ba. Yoo wajjin si fuute absa'u fil majaalis jedha subhaanahu wa ta'ala. Wali bal'isu. Inni kuni danda'amu. Yoo isin fuute wajjin taa'uu dandeessin. Kanaafuu namicha kaafattee taa'u sin qabdu inni illee si hayyamee yoo nifi taa'e hasinjuu taate yoo wajjin isin hin fuune ati bakkuma teessoon hogguu ati dhufte san itti dhaabbate san garte achi taa'uu qabdaa jaa jiran jechuudha. Bifa kanaan akkasitti deemu. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam
إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. الله سبحانه وتعالى غرق يتبي سقول إجريج هم إني تقرن أجنت إفقتك أبو جيج إني توكو إستقو قد أبو آتي قدم إفقيب ربي أرسي خاصة جاجر هم تقرن أجنت توكو تقدتهم قبل يوني المنسون إما دين تاتس أنا سبب أكيلا أنا سبب إسلامنا كناقب أنا تماري جو جتشون قب دم خاني مسلوفة مال دلغتو جند مال ماري جو المانو بر ما عندنا قب ماري جو وانتي كناقول أمانتا إسلامنا خيسد أورغانيك جيري جتشو خنافو bifa kanaan akkas ilaaluu qabna jechuudha. Bifa biraatiin inni tokko isa tokkoon oodu haraam guyyaawwan sadii ol halkanwwan sadii ol isaan ooduun wal diddaa takkaaf jecha haraam hanga halku sadii hanga guyyaa sadii صفة يمن سني الدبرو حرام والددان والدداء من تايون تين والدداء من تايو خطاطو تاتي اتففو دنداما جيك مي ولين اودو جيكيون كوني وان اكام مي اكام تاو جني على اللو مي امن تايو جاري لمان كون والقرنما ولت فامدون وقو ولت الفار فيريد هذا ويريد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام اتفق محمد عليه الصلاة والسلام يلتقي فيريد هذا إن يكوني غرغلا إن يكوني إن يكون مباتا كتير غرغلا إن تكون مباتا كتير غرغلا ولي أودي ويكونا فقط أقول ولي تنفع duraan ija babbanee waa lallaalaa deemaa bara kana odumee edaa namicha wal lolan sani kunis akkan kunis akkana barjaamtu majaaga isa qaal maarran dabarreef maa waliidhan dabar inni kun ijaa kana irraa garagala inni kun moggaa tokkotti irraa garagala inni tokko moggaa tokkotti irraa garagala akka waan isa kanan arginu وخيرهما الذي يبدأ بالسلام إذا تعالى نسال لماني خاودما خانا ديغو جال اودما ديغو جتو ما جتو سلامتا جتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتا وعليكم السلام جيو ديبس اودين سجل عيني نسبة يوسي ديبس وباتي إسرتي مدبا إيتي جرتي إسا خط قابتا ati waan san diidee jirte jechuudha. Bifa kanaan akkasitti deemamuun dirqama isaa. لا يحل لمسلم أن يجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. نبي محمد عليه الصلاة والسلام نامني guyyaa sadii ol wal diddaa takkaaf jecha guyyaa sadii ol waliin oodu oodinsa san irratti osuma jiru tarabbii hatti dhufte dakhala naar ibidda malee jahannama deema jira abada waan fedhe haa carraaqatee jiraatu maaliin dila kana lolu bifa kana jahannamin dhiyaatee man hajara akaahu sanatan فهو كسفك دمه رواه أبو داود الحاكم وصححه وهذا قول ذلك باجر حكي دف أمتا تقول ولين أود جريس فكي لا أمتا ما تقول أود ما ينقوني أمتا تقول يوم غير الله وربيدات جنجر أمتا تقول ولين أودين سيخو يوغي
جاري لما ولدي ديسون amata tokko yoo waliin oodan amata tokko waliin oodun seerri namichi kun ittiin gaafatamu rabbi biratti seera lubbuutiin gaafatama jechuudha. Lubbuu namicha sanii ajjeesee akka nama san ajjeefte jenneetuma gaafata rabbi subhaanahu. Seera lubbuudhaaf ajaa'ame wallaalta jahannam malee hin jiru sun. جهنم ملئ الله رحمة في الرئيسان فقيسي بفخنيج قناه نبي محمد عليه الصلاة والسلام تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس ولين جنة وسما رمضان كان بيتشا صدومن رمضان كان بيتشا بنامتي جرات وسمتي بويا الاثنين في بويا الخميس جان كان غرد الاثنين في الخميس جان كان تربان كيسا بويا لمان كان وليلين جنة خالقا بنار مالك بويا لمان كن اكا تربانت هجين نمچ خانا والقبسي فمتين فودرا خالقا تي فمتين خبويا جمعة خبويا سبتي خبويا الحدا خبويا خانا الاثنين الذي فميت خسلاسة أربعة الخميس يا سدين كون إمو الخميس الأفضل دل خالقة الإيف أوسما رواية يا بلودا خيسر وجيلين نميتشا halkaniitis guyyaan osoo hin taanetti ha guyyaatis odoo halkan hin taanetti galmeen deemaa jiru barreeffamee deemaa jiru mana galmee jedhame mana galmeetu jira kan qaaliqa halkan irraa guyyaa irraa bakka itti galu qaba torbaan irraa al-isnayni al-khamiis bakka itti sossoo'u qaba biirootaan biiroo olitti ol dabreetti سامبودن أكامتت شعبان خيسو شعبان تأمتا غوتمت والقبسي فمده فودرو خالقا ملغل متقل سوني قيات آما بفسني رتباتي تأمتا خانا قيا هلكان تربان كيسا قيا لما والقبسي فمده أدى akka galmee amatatti jechuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam baatii shaabaanaa kan wanni khayrawwan adda addaa jala bultii ramadaaniif jala bultii qaba ramadaan. Baqa baatuun abdinatti fakkaatatummaan. Nutummaanu yeroo biyyattii keessa sossoonu gizee tana sossoonaa midha. asitti eegaa jannaa bareedaadha jummatas ayyaana torbaan irrattis eegaa waan ilmi waan dabarfamu tokko tokkoon irra deemnee dabarfama achi boodan barattootatti hogguu dabarfaman yeroon tun yeroo galmii keessa galfamtu baatii galmee kanaan keessatti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وفي رواية موضع شعبان كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام قوتو إسال سومنه وقوغري مو إذا بدا إسال سومنه خانا مالي في جنة وانتن سومنا خانا كت سومنه شعبان كان baatee galmeen wal qabsiifamtee hayyeroo halkanii fi guyyaa torbaan keessa guyyaa lama akka amataatti fuuldura Haaliqatti dhiyeeffamtu waan ta'eef waan uhibbu an turadda a'maali wa ana asiyam Muhammad alayhi salam galmeen Nabi Muhammad haala Nabi Muhammad soomara qabuun fuuldura Haaliqa irratti mana galmee sanii keessatti yoo naa dhiyeeffam furmaanni naaf godhama Muhammadin
تركان في بريد بجرى جاني إلى عالمه فرماني نابود أمريكا وجيتي جا دلي خيافس بفخنا خنافو أكا ترباني بويا الخميس جدا مقام الخميس خانات خميس التاني الاثنين خان اثنين التاني بردبو مؤفتا وانكنا بردبو كان سبري أفارد بس درسك ومن موابي وغانا مقوم در بيخات ستو سبري قوة سنجا وان جاي دارس ويا لماني أرسنين يجو ويا أوما سماواني في خندتشي خنداروتي خواهيو كيسة تفردي قلودا تلماما قدا كيسة توجتا نوانتير خانا أوما موغوان أدادا كيسة تارغامي أدادا كيسة تارغامي وانتي نمي تنجراتو في وانتوتين خانا كفاتو كيسة مرتيفامي خانا لما فاجتو الخميس شنا فاجتو بويا جمعة سنتي جهفان بوتا مجيتو جمعة جيتو قيسة ولك أبا مجيتو وانتي برباجس خنافو الله سبحانه وتعالى بويا الخميس في السنين خنا قيسة أرارما شوفا قبرتشا الله تنشرسيه نجد الله خانا تنشرسي الله تنيدان خان توحيدا قب خراب دي والباري ربي والبارون كيسة دبين جب رادنا مهاجم سيسا رغولي جيرون ترفته بفسرين ربي سا خمبيقو ربي سا تكوشومسو ربي سا تواتكالي داني نبي جلي خطني داني ملكوتا اللي خطني داني ولي في خطني داني ومتكو مبقى خالقا هنقامني لبقى بيتي تينا ولبقى بنتينا ومتك خالقا مبقى هنقامني غربا جدو إساتي في جدو بوليس إساتي شحناء إلاتمان جدتمان إلاتمان بوتمتوتا حجرتمان إني سوني فيقول نجد الله انظروا هذين حتى يستلها هم جدي قولي ولي قلب جرحنا بودا أنسا أرارم أما مرتفع مخنر بودا أنسا وموسى ولت أرارم أم بودري بد أنسا خنا أتبودن أكا أرغتم بوتني وموسى نتبوتني في أبنسا أكنا دلدا نمرانك إبلم تيشون يو ديدان نمر جدتي إلا دلدا نمرانك إبلم تيشون أكتي قلّا أكملت ستي ميسين كبسيسي بفقانا أنا كسيتي لالم برباچيسا خانا أفو غاب توقو عبد الله المزبيري خنجدم عائشان حبوتاتي ilma obboleettii isiiti. Ashaan beeytota gurguddaa ulamaa'ota torban asaabotaa san keessaa tokko. Asaabonni sun akkuma jiru guututti bara warra ga'ee guddaa amantaa keessatti qabu miti. Maqumaa wal dhufe malee madaalli isaanii yogguu ilaalamu namoota ta'u. Akkuma san taabiyyoota keessatti ta'u. Ulamaa'onni ciccimaan isaanii. Ashaan achi keessa jirti. Torban san keessa jirti. Kanaafuu Abdallah al-Zubayri kuni aangoo argate. Hanga amata torbaa aangoo argatee jira. Kanarratti Aishaan tuni
qabeenya rabbiin isitti fidu kana qabeenya guddaatu isaanii gara kana fuuldura Haaliqaa dabarsiteeti sadaqatti du'u. Aayishaan kennaa addunyaa akkatti facaaftu kana dhaabu qabdii jedhe duuba dubbate. Silaan bira dhaqee habootii jedhe irra hufee maaliif kennaa sana akkatti kennitaa? Amantumaatu akkattis kennisiisee jee irra addaan baafate silaa muftittii tanarra sheetittii guddoo tanarra silaan addaan baaf. Harunuu banne dubbii akka malee jedhe. Dubbiin tuni Aayishatti gadi qabamte. Kanaafu Aayishaan gurbaan kuni har'a aangoo argannaan gurbummaan obboleettii xiyyaa'ee zakkara naan jedhe ani amantan itti qaba. Lubbuu ifiituu kennuun osoo mijjoottee nuti nama lubbuu ifiituu rabbii ifiitii kennu. Qabeenyaa jecha wanni natti dubbatuuf hin jiru qabeenya ijarra waan qabus hin qabu. Zamana Nabi Muhammadis bifuma kanatti kennaa ture. Kenninee waan kenninee dhabnee hogguu agabuu bullu qabu. Nuti akhiraa Aayishaa qabeenya kun kasii jechuu barbaada. Kana waan ta'eef ani namure gurbaan kun waan ta'eef gurbuma kana gonkumaa hin dubbisuu jette. Murteessite. Hogguu murteessite dubbiin ciminni uumame. Lola itti hafarsite amantaa islaaminaatiin ragaa jiru gadhiyeeffattee fayyaa nagaa na tuqe malee wani na dubbatuuf hin jiru jechuudhaan dubbilleen isaa gale duuba. Hayyoodha gurbaan inni galee fi akka ta'udha. Hogguu naannoo mana isiidhaan jala seenti ariiti. Ni albaafti ni tumti. Daanya fi jinniin beeku addaanyummaan irratti qabseettee gangalchitee waraanas ariite dubbiin jabduu qabate duuba. Kana manguddoota lama fudhatama kan qabu ummata muslimaa keessatti Mismar ibn Makhramaa kan jedhamuu fi Abdurrahmaan ibn Aswad kan jedhamu manguddoota lama ulamaa'otaa gurguddaa torban keessa jiraatu baatanis way beekan jara kana fudhatee jarri gurguddaan sun hin jiru beekiyaamu. Abbaan Bakriin faana odoo jiraatanii guyyaa tokko fidhaan tuutiin jettu sina. Umarilleen oduu jiraate akkas. Usmaanilleen oduu jiraate akkas. Aliyyilleen oduu jiraate akkas. Namaatu hin jirre amma. Kanaafuu jara lamaan kana fudhatee gurbaan ifaa bilisaa huccuu nama daanyaan ta'inii haate ifaa bilisaa waraanni tokko akka naannoo sanatti dhiyaanne godhee waraana gartuun dhiiftu. Kanaafuu araaramni isin jiru waan ta'eef. Kanaafuu manguddoota kana lamaan qabatee deebi'e jechuudha. Manguddoonni abbaa malaa. Kanaafuu hogguu dhufanii bakka manaa dhufan assalaamu alayki wa rahmatullaahi wa barakaatuhu waan aduu. Seera amantaa islaaminaati. Nagaa ramani sirratti haa jiraatu. Barakaan Haaliqallee sirratti haa jiraatu. Seenuu mana seenuu dhufnee Sheekh Miswarii fi Abdurrahmaan Faanuun jedhanii beekuun dhabdu fakkaata. Seenaa jettee. Abdallaan Zubayritu bira jiraan beektise. Maal jedhee jarri jara ajaa'ibaati. Kullunaa jedhanii. Yoo seeninsa taane cufa keenya seenayii jedhanii. Haa seenaa hogguu namni namaan jedhe namni cinaa tokkoon seenee wayii alatti afaare. Hinaaf isin cuftinuu seenaa jettee. Jarri immoo isa laguu deemu. Cufti keenya seennu. Barboo namni hogguu seenaa jedhan kun cinaa tokkoon seenanii cinaa tokkoon alatti nafanii seenaa boo. Abdallah ibn Zubayrii duraan gorsan duuba. Bareechitee manguddoon gorsitee jirti. Hogguu ol seenne
ati girdoo keessa jirti isiini beerri rasuulaa kun girdoo manaa qaba isaanuma gabaabbatti malee mumintoota kaan irratti yooma rakkoon hin jiru kanaafu girdootti seeni jedhani girdootti seeni mormarra haadhu irratti booyi gangaladhu rahima keeti nuti immoo hadiisa fi qura'aana qabna jedhani wanta ittiin qabanii jira la boobzaatti gallakkisa akkasi qabna dubbii tana har'a ni finna atummaan if keessaa bayi jedhaniin bareechitu oluma seenee Aishaa ifumatti as qabee mormarra haate itti wawwaate ni booyee dachii rabbi garagalchite dubbii jabduu isa qabatte maanguddoon ragaa adda addaa kan hadiisaa kan quraana inni muslimaa ta'e guyyoowwan sadii olu waliin ooduun ayyamni jira kan isumarraa dhageenya Aishaa fa'a isumaa qaraasis ulumaa ummata gurguddaa kanarraa dubbiin kun dhugees yoo soba jettes soba nuuji si adarree dhaabbadhu jedhaniin Aishaan duuba dubbiftu malee gurbaa irraa fuutu malee jedhanii dura dhaabbatanii walaa yaxillu limuslim an yajura akaahu fawqa salaasi layaali sadii ol inni muslimaa oodu inni muslimaa obboleessa isaatiin oodu bifa kana keessa jirtaatis waan ta'eef akka amantatti obboleessa siitaa isaan ooduu hin dandeessu kanaafu gurbaan ni balleesse furmaata nu godhii fidan oguu kana waan jettu dhabde amantaan na qabdanii jirtanii mala kana isin tukkatti malee fi har'a amantaan qabameetiin jira hadarameetiin jira waan ta'eef dhiifama godhee jetti kanaafu inni rabbitti amanu dhiira ta'inna dhalaa ta'inna muslimummaa jedhama bifuma sanii waan maqaan tokkuma bifa kanaan akkatti deema jechuudha. Kanaafu hubummaa obboleessa bifa akkasiitiin laallee amantaa tanaan keessatti bifa akkasitti deemuun dirqama nurratti jiru jechuudha. Bifa kanaan laaluu qabna. Bifa kanaan laaluu qabna. Inshaallah bifa kanaan adeemnu jaachisu. Gama biraati beeyladoota re'eewwan hoolowwan harree gaangeen iddoo asii waan jirtu natti maka gaalillee waan jiru natti maka loon lukkuun faan hindaanquun faan jira kanumaafu haqawwan waan kana namichi mallakee qabu haqa isiidhaa kan rabbiin dirqama irratti godhe sanii dhaabbatuun dirqama jira. Saniin dhaabbatuun dhabnaa jahannama rabbiin hin gaafatu jedha. Gara keessaa akkanumatti waan lafarraa fuutuun qabdu olii gad akkamatti deemtee waan nama ajaa'ibsiisu ba'a. Re'een gamana deemu, hoolaan gamana deemu, harreen gamana deemu, loon gamana deemu. Inumaa waan biraa waan ta'an dhabaniiti asillee amma wanni fuudhanii jiru bona homaan jirtu homaan jira. Akkanumatti as keessa akka deddeemtee horbuu adda addaatiin fincaan iddoo kana rakkoo adda addaa waan ajaa'ibaa jechuudha. Kana bichaa osoo hin ta'in ijoollonni tunis waan dalagduun qabdu namni eeguun jiru akkuma ilmaan re'ee ilmaan loonii akkuma harree olii gadi yaatu san dura amma manuma silaa madrasaa jaarree akkaataa itti madrasaan kun itti jammaramu naannoon kun miskiina waan ta'eef namni tokko ifirraa achi ka'ellee rabbii jecha waan takka kennellee waan takka waan hin dandeenyeef jecha waa jajjaarree
مقتي وانت كان جمر ولين كافني كتتخد ابن جري افرفاسا خانو ما افو اسو ما خان بلوكيدا كانت اغادان ففتوقيا كجرو تومي لالو دندي سنجد خنافو iddoon kun silaan iddoo kabajama amantaan irra dubbifamaa jiru warra nageenya namaa eeguu fi warra ummatoota kana barmoota asitti baratee ummanni kun akka rakkoodhaaf hin saaxilan rakkoo addunyaa fi akhiraadha akka baraaraman akka amantaa rabbii wal baran akkaataa adda addaa bifa sanii warreen asirratti geegessuutu yeroo guddaa asirratti wali qabame taa'e. Honi yeruma tufaawu osuma nuti asii qara'u jirru re'een asii nutti oolcheen si maaluma ummanni kanaafu saba ummatuma akka rabbi wali qabee jaban waan jiru babbadaa fuudheetu asirratti wali deebisee dhiiroo barqum kanaafu sharrul bariyya rabbiin duuhaa خير البرية وسنتين شر البرية ربي أسرت ولك أبيض إرهما أمانما خلافو أنا ميلا بيلا دا قباتون إكاتي قدتي أنكم ما قبضسو أكا اتفايا دمتني ربي نما لافسي بفسنين نما خنة جريك كونو بدنا القرآن يومي قوفني پیسار گنيك غما دي ستين أكسر نياتا گيا qopheessitee fi bakka takkatti hiitee fi furuskaa bittee fi waan takka bittee fi maangoon yookaan bakki bobbaasan yoo jirte jiraatte fuutee maan bobbaafu nyaata gahaa maan arganne si maa boddaan akkuma isaanii dhugaatii gahaa waadamu tarkii akka taju gaaf tokko nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam سالم بن الحنظلي يا جرني قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك نبي محمد عليه الصلاة والسلام اسمه ديمو قال تقوتي أفيدون قال لسوني قران إساء قرد الدتي قول مكان أكمنو بيلد أسكي سياتو تنام وانفوتو الأبدي قرار بوتاتون دندي بفقنا أرجع نبي محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة ربي سجاد بيلدوت أفان من دبنا كنا خيسا أفان من دبتين همت قد أنت هرارا فإن إسي أرجتان دي بقي سين كيفت لالمات فيه بقي سين قلت لالمات فيه تجاجل إسي قرامان جل رب سجاد أجل محمد عليه الصلاة والسلام فاركبوا صالحا وكلوا صالح حقوني في يابتني تيابت محقق على خم قبساتي في إنا إساموت بيابت حقوني آتو برباد درس في إنا إساموت بيتدبت تنا تقران موتو تنا تبكتا كان إذنان قمي تنا بفكتيتين قلتنا تعمل غوغل واني نانس تريفين جبت دراغو بيلا في وان ادون الزبدلي جبت نبي محمد عليه الصلاة والسلام خنافو مر بهذا الجمل أبو من قال خنائل النبي محمد عليه الصلاة والسلام فجاءه شاب من الناس غيرنا سارة ذاته توقو إدو سنكيسا إتاسما خيّا كم تجتا توانا خيّا مالو قد إنما قولوا لي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد كان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خنا ورتين إتي قولوا لي دوبا خرمان دارات نبي محمد عليه الصلاة والسلام أفلا تتق الله في هذه البهائم التي ملكك الله إياها
فإنه شكى إلي أنك تجيبه وتغضبه. أفول بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام بين ذلك أفول بين إني إسك إنك تجيكونا كلمة إسك إنك بقاوني سامي إني لا ألوتت وانا دادان تمون إندندم أكاتا جرا كاتا سيرا أنت جرا من خنابو إسا بيني ستارنا كلمة ربي صدات من صدات نمتان يخاسي رجلا سؤال نبي محمد عليه الصلاة والسلام بفسانين غنا ركو تكلين همتو وجئين كيرون ركو تكلين همتو تجاجل إساتي من أبدا تمدى برت أرار منا حرام الدين محمد عليه الصلاة غران سبيل خنابو نبي محمد عليه الصلاة والسلام عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار لا هي طعمتها وسقتها إذ هي عبستها ولا يتركتها تأكل من خشاشها. نبي محمد عليه الصلاة والسلام انت التتاك أمة عربة خيم جرجرم قصة عربة كيمان كيست أرقم ترلا أمانتا توراسل نبي موسى سان قبطتي أمانتا كده سر قبطتي دي هاتو ركوري سيدا أدوريه تكا قلبي أدوريه سنهيته قداتي وليدت دي من لوانيات الدنيا بنين سادادا إسينيس واتن كنت قوقونا الزبددو جهنم تسين تتوضى ربنا قرسيسي محمد قرسيسي hanga lukuwau hanga adurreegau waan nin qaba jettee ifitti as qabde taat tajaajila isiitiin dhaabbatuu qabu. Akkanumatti olii gad gallakkifte olii gad akka deemtu goote tissuu takkaan malee waan nama ajaa'ibsiisee ta'u naman dararu waa xiqqi shokkatti hulaan banaa gootaate lif jettee waa nyaate re'ee naannoo tanaa. Seeraan qabu abbaa qabdu qaba. Ifiifi waan fuutuun qabdu kanuma olii gad wanti maal jechuudha adda kun. Ati inumaa tajaajila ifiitii fi dirqama sirra kaayame kanamaa bira achi dabarteeti hammattuu dabartee ba'a. Qixaaxuu fi adabni kee waan ajaa'ibaati. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaaf tokko namichi tokko waa yaabbatee deema. Waa yaabbataa kanaafuu hogguu yaabbatu kana akka gaangee damiina akka tajaajila gara geesseef barta gasii jira. Oduma deemu namni kuuni isa dubbisa irruma taa inni isuma dubbisa achi deemeen deemu azabi jechuuma kanaaf. Kanaaf Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam iyyaakum an tattakhizuu dawaabbakum manaabira. Waa yaabbatan kana akka minbara namni irratti gorsuu qaba. Hin godhatin adu. Deemsi damtee deemteeti daftee irraa buutee akka nyaatee dhugee quufu gootama. Hogguu bakka takka kamii galtee ciisee itti boqotu ta'eef bakka san laalteeti bakka bareedduu takka dhagaa jalaa fuutee wanni jalaa fuutee tartiiba san boota. Ifiifuu tolfattee nama rabtu. Beeyladummaa beeyladaa qaba jedhama baruu kanaaf. Waan ajaa'ibaa tokko ni jiru. Gaaf tokko Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam orma tokko arge. Shimbirroota akka qabaniiti shimbirroo tana alaamaan itti barra jedhanii alaamaa mallattoo waraanaa kanatti barra jedhanii shimbirroo hidhanii waatti darbatan. Meeshaa yeroo sanii xiyya kan jedhamu.
اتدربتني على ما خنا خاتيكا كيلتي خابيرا دبرمو وانت سن الرافو اتنجيتولا انني دوغ غورجاني خنا بودا شرطي خنا جري خنا في بلدا كانت تبتاجر نبي محمد عليه الصلاه والسلام لعن الله من اتخذ شيئا في روحه غرضا الله رحمته في الرا حفظه نما لبوك أبيتي تاكا عذاب الإدو أبو كم تكتي تتبتن ربي جاء ما لذا كونكم نبي محمد عليه الصلاة والسلام بفسنيك جمع بلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام إمالة إماجر ومتى أصابت ساتي وجه وراني قرى بلاد إماجر أقسم نبي محمد عليه الصلاة والسلام قديم باجي أسمان أتقرقا هو أتقرقا له إكوتوري حاجة بيه وقويني روفو شمبير روتاك بيكو جانتا خانا ilmoo lama qabdi ilmoo lamarraa fuudhanii uummatuma gurguddaatu jalaa dhoosanii isaanirra martikat nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ni dhufee gad dhiyaateeti goflaa isiitiin irra gadi kufuudhaaf irra ol deebi'aa bifa sanaan deemti isiinis ammoo rakkoo uumame kanaaf daa'ima isii kana rakkoo jalaa baasuudhaaf ummatoota kanatti martee irra gadi qubatu hogguu deemte ol deebitee ummanni gadi dhiisuuf kanatti dhufe gaashirafoo khalqiin kamirga wahayyuu eessisuu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam man fajjaa haadhihi biwaladiha eenyu ka ilmoo isii fuudhee isii tana na jalaa rifachiise mirga qabdu isiin dhiibamu qabdi eenyuba hunoo abaluu kan fidda mubbid ogguma san harkaa barasiise baalaga waan dalaydeen dhabaddanii kanatti seentane maalin cinqitan maalin rifachiiftan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ruddu waladaha ilayha deebisaa ilmoo isii dhagarase فرما تقوليتم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خلق ما تفاقوا رحمة على تهتمالي نبي محمد ربي الإرقني جيد فقرر كتلال مرباچس جمع براتي جاب توكو قربان توكو خرادي ايبور إسرتي جبال نين ايبتي سابنانا eela takka ni arge gadi bu'e ni dhuge hogguu ol ba'u saree tokko arge gubbaa kanatti habordooda bakka bishaan irra bubu'e kana jiidha kan arraabu duuba ni argi hogguu argu kuni dheebuu fi kana taati hogguu ji'u sarichi kuni dheeburra akkuma dheebuunatti gahee sanirra jira waan ta'eef weelkaa bishaan eela keessaa ittiin fuudhullee harkaan qabu kopheedha qaba koffii jaabba koffii isaa kana baafate bishaan asitti yoo qixa sirriitiin akka isiitiin dhaabbanne mintu margaan naayii jedhanii Muhammad eenyuun argattanii yoo rakkoo tanaan dhaabbatu rakkoo tana furmaata godhuudhaamne faayidaa isiidhaaf argamsiisuudhaaf nee lubbu qabeettii kana rakkoo kan hin taatu jahannami seennaa jahannami seennaa kanaaf bifa kanaan akkasitti deemama jechuudha gaaf tokko nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam intala takkaatu nabi Muhammad afaan dhufe gaala oofti hogguu nabi Muhammadii fi asaabonni kuni isaaban ala waraanni kun wal ga'ee deema rifatteeti gaala kana ashattii tana jalaa qabuudhaaf tattaafatte beeladaan gaafin beeytu ittuma deemti
خنا برسول ركون هنجرو إيسيجي نوما خيبيا كتوغا غورا مالي خنا إسيني بلال فتى بيلدات أبار نبي محمد عليه الصلاة والسلام وانتم من أبارتم مال وانت أربستم مال سكوت ما ميت أبدا قالت تينا كنا فرمان نسي قدام مالين وجين أرجمو سندنديسو أتي ستفاجد مندنديسو يجوران نبي محمد عليه الصلاة والسلام تركان في بدار رتف أتيجريج بر ومن لا أبارون دنديسو ومن لا أرب سندنديسو بر خبجاغم أتي كما خانا صفات مسانا ستفاقاتو أكو مسانا بيلدوتا أبدا أو تومو حرام يو بدي تكتب خمبل ليس تتا حال أدب مين أنجري بفكاسيتين فولا كيس مالي خمتو فولا خننتو إيجورا بفخنان يكاسي شف خنان التوانتي ميت هذا هندن دامو جيتورو أكو مساني نامي تتوقع نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإنسان على كل شيء وهي بما تفق يسيت جارو مجلبو ربي بالكلام جارو متدلبو أب جارو مغرسيسو أب عملها ما غرسيسو أب واني أفان فاجو نيلو لو في سنجيرو واني عرب سينو في سنجيرو جرك أمان نرخاني بيچاراوتو ومتى جرا كجويفا توتان بسغري تكنيغا خنا جيسو نفيميت مالب قلاتا نبر بعد ديوان كيف وانتو تقلاتا برغدا جرا بننسي خنما بربادويت جيفاجي اكو مسانيه تولي تفاجي وانت تكو جرا خنا ان شاء الله راكو سنيف هوغوني بلوبوتي برارو نبجيتشا ati sitti senti ajjeesu barbaaddan wanta san ogguu ajjeeftan ajjecha si tolchuu qabdan jechuudha. Akka keessaa baatutti yoo nama sodaataa taate dhugam gooteetuma hadheessitu taate hin tuqin. Akka lubbuutti dheeressi Oromoon teenya jechuudha. Kanaafuu lubbuu isii hatattamatti baasuu qabde jechuudha dhoytee jechuudha. Hogguu waa gorra ofeetan gurra insa tolcha akkaataa gurra insaa tolcha akkam jechuudhaan akkamitti yoo jedhu waan ittiin qaltuun san ni qaratta akkanuma gurra dhufe kakak godheetuma lafee akka ga'u gurraasu bifa san waan gurraatu kana rahmata tokko isii rifatuudhaan haala gaarii sitti dalaguudhaan bifa saniin jechuudha gorroo qabdee jechuudha. Akka kanuma jiru. Hogguu cimsitu nama gayaa tokko cimsuu qabu ka lafaan hin dhoyne jechuudha. Wanni duf lafaan godhaniif hin jiru. Gama biraatiin dachii asiin ol kaatu gamana gabbuutu dhagaan ka as jiru wanti bifa kanaatiin hin danda'u. Bakka wal qixxeedha rakkoo azaa irraan garreetti isin sun jedhu bifa akkasiitiin gorraa waan shari'aan isin hayyame bifa saniin itti fayyadamaa jiru seeraan itti fayyadama. Gama biraatiin isii gorra udeemtan kan akkuma duraan nyaachiftan sanitti gara guutanii obaaftanii haquufte hadheebuu baate hagaraa qiillee dhaatan bifa akkasiitiin isii sana naa godha. Isii goddamtuu taate kaduraanu azaa godhaa turtaat kun seeraan ala itti gaafatamtanii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam bifa kana. Kanaafuu
wantoota adda addaa rakkoo irra fiduu tukaanfaata ibiddaan gubuun hin jira. Naanni siyaaswanni bori ibidda bira taa'ee dubbatti hin turti dhahaa gootu ibiddatti. Waan biraan beektu waan xiqqoo tana naannessuun sana zallamtee jahannam seenuu bicha beektise. Takkaa'u ilkeerra fitii dhaa godhe haraam wasaka akkasii ilkeedhaan tuquunis ibiddaan gubuun sana laa yu'adhibu binnaar illaa rabbuna abbaa ibiddaa malee ibiddaan hin gubu. Akkuma sanii bishaan oowwisi itti naqi duubatti. Akkasi sinna fuudhee man booda jahannam har'aaf nin danda'a jettee akkasii irratti sossoote waan taate. Kanaafu akkuma sanii gaara bayiiti dalli ibiddatti kaa'u duuba. Barzaafiin dhaabbatiin hin bitatiin achi seenii achirraa bosona mancaase dubbata. Amantaan islaaminaa si dhoole. Jarri keenya jala bu'ee si gaafataan darre wanni na mancaase jedhee si qaban. Aqliin bareedduun amantaa sanaa wal dhuftiira. Gari dhaqee wal karaa wal qabata du'e. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam namichi du'u kuni hogguutu addunyaa kanarraa hogguu deeman kana addunyaa kanarraa hogguu deeman karaa lamaa namni kun maqaa lama qabatu. Tokko hara baafataa jedha. Tokko ka isarraa hara baafatan jedham jedha. Tokko hara baafataadha. Tokko ka isarraa hara baafatuun godhamu jedha. Akka dhalu. Hara baafataan kan yoo jennu cinkuma addunyaa kanarraa hara baafatee bareechee carraaqatee seera cufatirraa eege haala gaariidhaan jannata seenuu malee homaan jiranni. Haalmuun isa kana yastari'u min ta'abi dunya Nabi Muhammad alayhi salaam. Cinkuma addunyaa kana gallakkisee irraa kute malee jannata seenuu malee. Hama jannataa tokkootu duraaf asirra deddeemaa ture ba. Jannatatti deemu ijoollee gahira ogguma isinirraa fuutu akkasii naa godhu hajjetti hin dhageenya. Akkasii fidu. Bifa akkasii ta'u. Wanti takka seeran eeggataa, waayyuu eeggataa, dirqama jiru eeggataa, haraam eeggataa bifa kanaan deema. Inni tokko immoo irraa hara baafatuun godhama. Yastari'u minul ibaad. Isarraa hara baafata. Gabroonni isarraa hara baafata. Kaanni hamatu, kaanni dhiitu, kaan maarii joban, kaan wanti jalaa fuun, kaan obbo inni dhoyse irraa fuun, kaan laqaaqee irraa fuun, bare kama fitidaate. Jeequmsa bara addunyaa tana keessatti. Wal bilaadu biyyilleen irraa hara baafatti jira biyyummaan tunu. Abbaa ciqqiiti ba. Abbaa rakkooti. Nama kaan ta'u, nama kaan irraa waa fudhatu, asii makiinaa maarii bara rakkoo uuman kana jechuun biyyattii teenya keessatti illee. Biyya bulchanii ammoo nu harkatti dhuftee maaliif nu hin hafansa? Kanaanuma keessa jira biyyi teenyumaa ba'a. Irra guddaan isaanii asuma jiru nu keessa jiru. Magaalaan guddittiin teenya Finfinnee dhaga'uu qabdu. Eenyu achi jira jireedhaan amma itti gale malee. Maali rakkoon? Maali rakkoon? Biyyi gabroonni isarraa hara baafatu. Oggoo inni qote rakkoo duraan uumaa ture santu namarraan dhaabbate. Washajar
دان اللي من جاسوان به نمسلان خنوسة بيوم دقاو مدرسة برامي إني سنين تيخا إن خنوسو مروني بيخ خار تيرو بيخ خان هوري تيرو بيخ هاكي ديمين بكبيرا بابا وابنسو بيچار حكنا خانا جينا محمد الرسول خنافو غاري خانا خيسا كان سيني غاري إبهدود إسا خانا جيني لاليك خنافو ناميكي تو غوغاب تو ميتي تو أسجيلا جيبي ميتي نفيت اجي ميتي تبي دخايا جدا ندو هم بني تابيدو باكجيرو دير ماتي ورانا سات مالي في مخلوني خو ماغو بتاغو ابا بورانا ما مخلوني خو غبات مالي في راكونت مال يو أذى خنا ما قلت هذا وانتو أذى خيس خجرا دمتاد شريعة أكاتب تهيا مجري إبدا أنما دقوقومت لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل عذاب الله